akkana kaa jara kenna kunoo wada Itoophiyaa jedhaa jirra. Zaman miti. Bakka karaa kana galee sana. Asumaan adeemna. Asumaan deemna. Asumaan. Akkana kaa hawaasa kenna Itoophiyaadha kaadha. Biyya abbaa kennaa biyya haadha teenna. Wada shiroo yusharshirukum ilal janna. Warroonni Dubaay akkaataa itti isin dubbisu dhabe wallahi natti baay'attanii kam dubbisee kam dhiisa. Galatoomaa ulfaadhaa. Rabbi jazaa isinii haa deebi'u. Rabbi ol isin haa fuudhu. Kulli keessan xiqqarraa haga guddaa galatoomaa shamararraa haga dhiiraa jechuu. Wallahi baay'ee naa jiraadhaa ulfaadhaa. Maalumadha jabaadhaa Rabbi isin haa qarqaaru. Wallahi Rabbi isin haa qarqaaru. Yaada muraada Rabbi isinii haa gahu. Rabbi durummaa guddoo addunyaa akiraa Rabbi isin haa badhaasu. Nu jiraadhaa ulfaadhaa. Gaafii isin dhiyeessanii turanii yoo ijoolleen hin daganne malee. Maal jedhan? Warri shooppii jechuun. Ijoolleen suuqiidha. Maal jedhan? Okay, gaafii Abu Mus'ab jedhaniitiin waan iddoo gadhiisanii. Wallahi. Kutaa tokkoffaa barbaachisummaa miidiyaa hawaasaa maalii jedha. Tokko. Deebisaa deemaaf. Barbaachisummaa miidiyaa jedhanii akkaataa akka yaada keessanitti miidiyaan hawaasa Itoophiyaa fi UAE keessaa akkaataa namoonni itti fayyadaman kun sirriidha jedhanii gaafatan. Sirrii miti. Miidiyaan miidiyaa jechuun waraana addunyaa jechuun. Istiraatiijii miidiyaa kanaa yoo hin beekin waaniin isaa yoo si dhibe jechuudha arraba namatti seenta. Miidiyaa fayyadamuu jechuun awwalanatti teknooloojii yookiin barumsa qabaachuu. Yoo dandeettii kana hin qabaatin ammoo miidiyaa jedhamee waamamu ashawa'iyyoota jedhama. Warra akkanumaan banee wannaa jedhu. Miidiyaan faayidaa guddaa qaba. Faayidaa guddaa bizinasa isaan dalagan waraanallee isaan dalagan mataa. Faayidaan isaa guddaadha. Garuu namni keenya parsantii 90% itti fayyadame. Arraba fayyadame. Gaafii lammaffaa. Dargaggoota Itoophiyaa biyya alaa jiraniif ergaan miidiyaa hawaasaa akkamitti ilaallatu? Dargaggoonni Itoophiyaa ka biyya alaa jiran ergaan miidiyaadhaan isaanii dabarsu kana akkamitti ilaallatu akka qaban isallee wannaa gootaniif. Jechuun miidiyaa kamirraa? Miidiyaa makanaa sooshaal miidiyaa makanaa ergaan isarraa nama saniif darbu akkamitti akka ergaa san itti fayyadaman waan hunda wal bira laaluu qaban moo waan addalaa lama filatanii ilaaluu qaban moo waan argani malaalutu irra caala isaaniif faayidaa qaba. Waan sammuu miidiyaa barumsa diin irraa fudhatan, barumsa qabeenyaa irraa fudhatan, barumsa gugurdaa irraa fudhatan, amma barumsa tokko kan namni irratti wal arrabsu jechuun sa'aatii isaa irratti gubu. Inni illee nama san arrabsuuf dalagaa fixee dafee sa'a 24 irra taa'u. Kun dogongora guddaadha. Argitanii? Amma maaltu jira? Nama arrabsu, nama 10,000 nama 15,000 ilaalan. Nama barumsa sammuu isaanii faayidaa isaanii kennu ammoo Oromoon nama meeqaa ilaala? Nama 5 foolooyyuu hin qabu sun. Yaanni biraa immoo miidiyaan sadarkaa dhuunfaa fi ogummaatiin fayyadamuudhaan faayidaa guddaan argatan maal fa'a jettanii yaaddan? Warroonni miidiyaa fayyadaman kun ka Oromoo moo? Namoonni Oromoo ta'ee namoonni biraa miidiyaa fayyadaman tiililiyoonaan socho'an isaan jechuun biizinasa irraa oomishu irratti tiililiyoon kubbaaniyaa ittiin ta'an kenna ammoo waan shiroo qofaaf iyya. Irraa argachuu itti fayyadamuu hin dandeenye amma. Akkamitti itti fayyadamuu qaban? Jechuun kana kaa'ama an amma waan san itti fayyadamee arguu hin dandeenye. Silaa baratanii itti ga'uu qaban. Karoora isaa jechuudha. Baratanii itti ga'uu qaban. Anu amma badheessan jechuun ka biizinasaan isa fayyadamu san hin dandeenye anu. Gaafii biraa. Namoonni garii miidiyaa yeroo dheeraaf fayyadamuun
suusii fi amala badaa fidaa jedhu. Dhibbarraa dhibba. Kuni dhugaa jettanii. Dhibbarraa dhibba. Okay, akkamitti? Namni amma kana godha. harka keessan deebisa. Aswaan seena. Suuta bilbilarra baatan. Obbo warra Dubaay kaa akkanatti gadi dhiifne har'a. Abi Musa professional driver. Driver. Professional. Ta'ee montaan. Maali kun sila asitti baafattamoo isin duuba bara akka Suudiitii fi Itoophiyaa tokkuma Suudiitti namni Suudii fi Itoophiyaa baasate tokkuma. Ummanni makiinaan achi martuu walgalchaa kun duubaan seentee maali seenu. Isni biyya kana maan jiru. Kana jiru bara hin jiru as. Wallaahi konkolaataa walitti bu'itu. Qixaatii qaba ka gajja'ameetiin guyyaa tokko ol deemu biyya kana. Qixaatii qaba. Yaani yoo inni sirreessisiin jechuudha. Mashii gaafiitti isinidhaan suure. Shaanfati foonaa. La. Suuta kaamera jiraas. Wallah. Meeqaan deema? Dhibba. Dhibbaan deema. Dhibba bira ta'ee deemuun ta'a. Jaatama jira. Argitanii sawwaaqa Dubaay illee dandeenya soodanayi. Maal jettan? Direebaraasiittuun akkana mara wannoon qabu. Maal? Jechuun baay'inaan barbaadamaa miti sanuma malee waan biraatii miti. Asitee tanatti? Dubartiin illee oofatti, ilmeen oofata. Maatiin guutuun direebara waan ta'eef direebaratti akkana marra jamu beeku. Akkana kaa hawaasa keenya kuno fataazana wallahi. Gaafii kana gaafa biraa gaafa isin miidiyaarra seentan. Isin miidiyaarra seentanii ijoollee illee miidiyaarra seentee isin haa gaafatan. Gaafiin deebisaa qoyaa irra gadi taa'e bara meeshaaxan qabu. Wallahi dabbaramaa galaa jira. Wallahi dhadhiin ummata warqii bira. Wallahi dhadhiin. Subhaanallah. Suuqa Chaayinaa kaleessa dhaqeen taaskiin dhaqe. Wanni takka hin jiran. Seentanii keessa? Wanni takka keessa deemaa dhaqne. Wallahi dhadhiin halaaka. No eessa finna beektaa? No fashion zone nemea kala chaanjiru jedhu. Achi kana waan jiru maraa bitatan takka jee. Waan dubartii dammoo waan naaf hinne. Saalimi. Abaamooli. Waan ijoollee waan xixiqqaa uffata maalii jalaa kana waan xixiqqaa kanneen dammoo maksimaartii finne. Haarataaf rarrataa barachi. Rakaa salleessan. Abu Mus'ab Bilal. Abu Mus'ab. ما في شيء فانا هذا امرأة مشكلة. هذا لا إماراتي أستاذ. كران كن كرا سديتي. كأسي أتش بتشاديم. لاينينكم. ما يوان كلام ربدا. ما قريت أيوه حلله. والله حلله. إمارات أجائبت ما شاء الله تبارك. أسي أتش سدت. أتش أسدت. رجع. ماكينة كل الجهد دي ما على طول ينام كراس ترى هركب بتاعك هركب بتاعك بتاع وانا يبسا إنه سنتي يون يبصير وانا نتيجة بران كده مال تيجي بران إن كامي والله أما لا يبسا إذا سنيف نجرا عجائب أما لا كراس تاك مثلا باك كان قد نيسنا أم إلى في الآخرة كان كورا مرات تام كأنه سن كأنه ها بيكارا كتر مجانين كانت جرتي دبي أبو مصعب تسوى كان دبي كيس سنين سيارة عالمي شوكولاتة سنتين ما شاء الله تبارك الله شي محمد ما جت ميسي كان بقى ميسي وانجي أسينك بسكوسي كلا سكاكا ما رفضت أمو سبنا برا قالوا برباية
miira keessa nu seenseera. Wallahi. Nullee nu gammachiisa. Nullee nu naansalleedha. Silaa namni akkanaa kun nama biraa galuu qabu baay'isa. Nama keessa jiraatuun barbaachisa. Gongoro tokko kan nu dalay nu garte irraa nu sirreessanii nu gorsanii so nu bira jiraatanii gammachuu kenna ture. Laakiin haalli jireenya akkasitti onnoo jedhu isaan illee ishaa fedhii rabbiitiin akka deebi'anii nu ziyaaran abdii qabna. Tana amaanaa isaanitti kaa'anna inshaallah. Rabbi oolessa. Dhufan kanatti dhufanii yeroo takka nurra shooyyanii nu ziyaaran nu dubbisanii deemuun waan isaaniiti. waan itti dhaamannu maal jedhu. Waan itti dhaamannu. Anillee waan ani jedhu dhufuu keessanitti hedduu gammanne nama biyya kanaa akkuma isin agartan eegeen galitteetu nama biyya kanaa. Subhaanallah. Biyyi faranjii tokko kanatti shaagala. Manni biyya faranjii akkanatti shaagalu. Namni biyya kanaa koomee ofiirra taa'a. Koomee ofiirra jiraata. Namoota karantaaniin isin mufachiisan biizii ta'anii isin dubbisuu dhaban haalli itti mijatee ziyaaraa isin godhuu dhabanillee fi nutis yeroo isin nu barbaadanitti yeroo isin hin argamin waan osoo hin beeynellee isin mufachiisne yoo jiraate dhiifama nu godhaa. Kanarraa du'aa illee nu goota. Akkas. Baay'ee anamma beeytanii obboleessi ima jira yeroo duniyaa tanarraan. Waalaikum assalaam warahmatullahi. Kabajaa isin na kabajjan. Bes leelii jirtaa miraati leelii keessa irraa turtanii isin komadhu dalagaa teessan argaa miti. Wallahi ulfaadha rabbi isin haa ulfeessu. Nama liivii jirraa. Sadarkaan keessan ol haa deemu. Liivii keessa jira mee feesbuuk maal akka itti wassafu hin beeku wallahi qalbiin na cabaa. Kana ammaas Sheekh Muhammad Roodira jira. Akka wannaa wayii badhee feete nyaata waliin jirra suutillee nyaata achi ajajjuu kolfaatuma nyaanna akkasitti wallahi namni sila wannaa jedha. Kottu bakka firamuu kottu. Ulfaadha. Ajaa qabdaa. Yoo qaxaroo qabaatan kotta. Zahmaa jira argitanii. Ayeesh. Zahmaa.